ilmaan facaaftee nagaa fayyaa dhiifteen deemtu abadan wooma jooja ammallee maallaqa kana imaan haimuu dhabuun saatun wooma biraa keessa jira malee abdi ilaa hinjiilu jiran qabu gurbaani an akka inni deemuuf hin beeyne an amma tana hunda dura mixiyyoo fuudheetumaan namaaf bultii ajaarrattu horii kiyya baaseetiin bultii si gadhaabaaf abadan abdi duniyaa irratti gartee osoo duniyaa jirtu shoora danuu kana hin taphatu osoo nanuu jiru kanaafuu duniyaa obboleettiin tiyya duniyaa dumaashiin tiyya kabajamtuun jaalatamtuun sababaa kana godhattee aaraan natti aartee adda sababaa kana ceturra ilmaan si keessatti deebitee anniin qabaa miniin qabaa yoo teenya qabeetiin jira qaalii kiyya gootee jirti amma kanin namaan ansi kannuufiif eega dawaa saniis fudhattee dheengadda gurbaa sanii hojii wanneenne eega dalagaa hojii san dileenne namaan ansi kannuuf ni hayyamtu mana hayyamtu qaalii kiyya gootee mongoon waa alhamdulillah michiyoon qaalii kiyya gootee mormii duraan akkasinnaa mormitu san hunda dhiifte firraa'e arseesiitii fi michiyoon teenyatu waan kan eegalaniin inshaallah niin qabadhaa sirraa hin qabadhaa duniyaa teenya atis bultii tee jabeeffadhu yoon an sirraa qabachuu godhadhee waan san itti lafee itti dalagaa itti dhabee itti hojuun kiyyarraa wanna godhee dalagaa godhadhee deemee waan san sirreesse qabeetiin jira hanqaan gartee itti numaa wareegama lubbuutiin itti kafala jiru takkatti mucaan ajjaa san hunda deemee qabee mana kiyya fidee warkaa wal geenye wal tumne rakkoo addaatiin irraa qabeetiin jira kanaaf ammammoo ilmoo tana ilmaan kana jaarsarra facaaftee duniyaatu jaarsarra eega dubbiin dhumattee eega nagayni dhufee malee humaan hafin deemtee mucaa ilmaan kana gurbaarratti ganneexee deemuun siidhaa khalaxa akka aarte saniin silaa duraan san ture ammaa miti kanaafuu walleen waan gaa idduu tanatti isa kanarra garte waa halkan hanqa hojii jiran gaa mixiyyoo sanan dhiisu yooni waa gartee waan idduu jira mixiyyoo tana hojii waan jiraatan agartee isaan kana iddutti agartu waan kana sani addan baafannee ilmoo facaaftee deemuu qofa mul'atee jiru kanaaf gaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya waan irraa qabu hanganaan irraa qabanaan hin jenne maallaqa gaafa isin ol deemtuun itti baasee mixiyyoo gaafa saniin jaaladhe gaafa saniin innillee mixiyyoolleen sababa gaafa san rakkoo keessaa na baasee jetteeti rakkoo san dubbachaa olti ammoo waa itti godhe rakkoo san qofa dubbachaa olu miti sadarkaa san mixiyyoon ga'uuni kanaaf amma ani waan inni irraa qabu san naahimu jeetiiniin aboo dhiisigaa khalaas ani waan irraa qabu irraa hin qabaatti himachuudhaaf hin goone ani waan irraa qabu irraa hin qabaa tanatti dhiisigaa tana naasawini naan jaa ani ammoo waan irraa qabu san naahimee hanganaan irraa qaba tanaafiin akkana yoo naan jee bareedaadha ture naahimullee didee maallaqa isaa numaa'u ziyaadaa haa ta'u laaleetiin mixiyyoo gaafadhe kafalaaf wajjuu maaliif kanaa jee isaas wannan jiru maallaqa isaati karraa qabu maallaqa isaaniin kannaa fi kanneetii fi mixiyyoo namaan fedhuuf namaan gartee irratti amanuuf namaan beekuuf nama biyyaatiif mixiyyoo kanna anaa kanna malee abrii akka duraanitti abrii siitiin xaaxaa jettee akkasitti fadhiitiyyaa fadhiitiyya dura maarree san hundinuun jiru irraa mureetiin jira abriin kiyya ta'uu garsiiseetiin jira afaaniin beekuuni kanaaf mureetiin jira afaaniin beekuun isa jalaayisi hordoftoota kiyya gaanamma mixiyyoo namaan beekuufiin kanneen dhalaan bultii keessaan tola jalloo bultii keessaan tola akkasitti ichi baasee ni haa godhee kanna mixiyyoo anaatu isii beekakkaan isii godhu isillee naa hiyyamtee jirti waa hunda hayaa hanqaalii kee biran kutunaan jettee jirti kanaafu hanga itti baase qofaan gaafadha mixiyyummaan tunu naan himne maallaqa mucaa bootitti ergee fiifiin ta'an gaafa kan ammammoo hanga inni irraa qabu maallaqa jee yookaan mixiyyoo bultiin isaatti facaatee maallaqa jee maallaqa sanii itti baase tanaan jaalala keessa ba'a maallaqa sanii maarree itti godhe tanaafin jaalalaa fi maallaqa nama baasuu fi wanni walitti hin dhuftu kana keessa yoo offatees mixiyyoo maal si baase eessarraa eessa jeetiin gaafadha inshaallah mixiyoon asuma na bira jirti ammaan tana
kartokko deemus dhorkeetiin manuma keessa jirti dalagallee geessuun fadhu haa teessuu muciyyoo hanqaan bultiisii qabsiisu ani tanaan isin injaa hordoftoota fayyamee as diyaameetii waan isin jettu gaafadhee hana bira teessee maallee inni san maalirra sibbee hanqama sibbee gaafadha haa himtu. Kanaaf gaa hordoftootaa fi daawwattoota kiyya gaa ammaan tana muciyyoo teenyaas kun yaammadheetiin maalleen sun meeqaa maalirraa maalleen sun hangamni gaa ani maallaqa naan himne yetti isinis inninis maallaqa an itti zaabbachuudhaaf hime hangam baase anaaf beeka maallaqa dubbachaan olii naan jechaa jira inni mallee intaltummaan sunu woomaa keessa isa keessa gartee ilma irra neexee deemte maallaqa himuu diduun isaatunis rakkoo biraati. Maalleen san mee biftuu teenya hangamta kan egaa gizee waliin laaltu maalleen dakaatti waliin dhuftee bilaan qaradaatti dhufte kun hammamta kan egaa gizee tilmaamtu. Maallaqa buusu isaa malee hanganaa jeenatti himneeni maallaqa gizeen ol ba'e dalagati si kafalaanatti himennaan maalleen rakkoon qabu maalleen ni dhumaa ati hin dhumtu aan maallaqa hin barbaanne si hin barbaade malee jee. Siimuu dite maallaqa hanganaa siimuu dite. Himuu dite negatii. Maallaqa himuu dhabuun isaa sanis gaafa sanis gaafasumaa waa keessa seenanii anillee naa himuu dite. Ati gizee dakaa dhuftee gizee ganda isaanii sanii buutuu fi kana huccuu kana si bitee maal si godhee nyaataa fi kana faa walleenuu walitti hisaabbateen sa'a ati taqriban maalleen gizee walitti hisaabdu 2,000 Saawudii ni ta'a. Akkasuma gizeen isa bira bu'es uffataas naa biteeni haareetti jawwaalaas bitee waa hunda naa godheeni 2,000 Saawudii ta'uun dhabduun. Ati maalleen 2,000 akka yaada xiyyaatti malee ammaas inni hangana jeenatti himneeni. Naayan inni wooma takka waan qanaa jee nusallee waan silaa ati tilmaamtullee si hin himne. Dakarraa namni meeqaan ol dhufa? Meeqa kannan ijoolleen wajjin dhuftanii hanqa kannan ni jira. Kuma takka Saawudii haa'uun dhaban ijoolleen nama jirtu. Maallaqa akka beeynutti kuma takka Saawudumaa dakarraa dhufan kuma kannineetuma dhalaa biraatis fuudhaa turre duraanis. Amma inni an 2,000 hin kannaaf dubbuma tana dhaabee jaartiin isaatis haati mana isaatis mana isaatti deebitee ijoollee keessatti deebitee ilmaansi keessatti deebitaa dubbii tana dhaabee waan if jawutan if keessa haqee haadha mana isaatii fi ijoollee isaa akka gartee bultii duraanii daranitti oowwifatee jirriusaa oowwifatu yoo ta'e godhe maallaqa 2,000 godheetiin kannaaf abdummaan kun dubbii tana narraa dhaabee. Sababa kanaanii bultiin facaate jedhanii maqaan akka nuun buune ani maqaan akka gartee osoo inni jiru obboleettii isaa qabachuu dadhabeeti kana bultiin facaate kanaan hin jenne an 2,000 godheetiin kannaafi kumuma takka inni maalleen namni itti waliin dhufu an 2,000 godheetiin kannaafi mee dubbuma tana haa dhaabu gurbaan kun dubbii tana dhaabee wooma keessa gartee malee abadan ilmaan facaaftee hin deemtu namni fayyaadhaan ilmaan facaasee osoo eega mana deebi fayyeeni eega isiin mana deebitee olii araaraman haaretti mas dubbii tana wooma direen dire kan namni mana gizee kophaa jiru jaartii wooma direen dire naafu wooma direen hin dire malee muciyyoon ilmaan facaaftee nagaa fayyaa dhiiftee hin deemtu abadan wooma ja'udha ammallee maallaqa kana himaa naa himuu dhabuun isaatun wooma biraa keessa jira malee abdi. Ilaa hin jiru jiran qabu gurbaani an akka inni deemuuf hin beekne an amma tana hunda dura muciyyoo fuudheetumaan namaaf bultii ajaarrattu horii kiyya baaseetiin bultii si gadhaabaaf abadan abdi duniyaa irratti gartee osoo duniyaa jirtu shoora danuu kana hin taphatu osoo nanuu jiru kanaafuu duniyaa obboleettiin tiyya duniyaa dumaashiin tiyya kabajamtuun jaalatamtuun sababaa kana godhattee aaraan natti aartee adda sababaa kana ceturra ilmaan si keessatti deebitee anniin qabaa miniin qabaa yoo teenya qabeetiin jira qaalii kiyya gootee jirti amma kanin namaan ansi kannuufiif eega dawaa saniis fudhattee dheengadda gurbaa sanii hojii wanneenne eega dalagaa hojii san daleenne namaan ansi kannuuf ni hayyamtu mana hayyamtu qaalii kiyya gootee mongoon. Alhamdulillah miciyyoon qaalii kiyya gootee. Mormii duraan akkasii mormitu san hunda dhiiftee firraa'ee alhamdulillah garuu
nama tanaajee eega waan kutee waan gartee irra kunne tabilchaattee namuu itti daadarkaa'ee haasoynee waan dhumattee jecha eega dubbiin dhumatte ilmoo facaaftee deemuun isiidha. Waan jirtu jira gaa waatu jira jedhanii waan jira yaalamallaahi wooma jira isin facaaftee deemte ammoo tagara muciyyoo teenya nuti dhaabnee jirra. Nuti shuuqoluma gurbaa jaarsa keetii keessaa baanee jirra. Kanaaf gaa obboleeyyan kiyya Abdii Mustafaa bultiisaa keessatti deebi'ee jaartiisa haadha mana isaa sossobatee ilmaan keessatti deebisuun dirqama. Ati ilmaan keessatti deebi'uu intala tanaa tana maaliif akkam jettaa asirraa waa haasoftu ni haasoftamu akkam? Hanga duraan ni jaaladhaafiin san hunda godhee akka isaan walitti hin galle hunda barbaadeni amma gaa eeganaaf inni adda baanee anis isarraa hafeetiin jira waan taateef maaliin godhuu danda'a haa walitti deebi'anii ilmaan si garuma qulqulluudhaan jettaa ati gisee kanatti dawaan sanis dawaa sii taatee jirti dawaan dheengadda si goone sanis jaalala qofa osoo hin ta'in ati waan gurbaan kun sossobee gaafa maallaqa sirraa kafalee fi ammaas mucaan najjaasan waan si tuquu fi kana keessa hundaanuu walitti qabate ati si jalaanaaf nagaan dawaa si godheetiin jira amma egaa dawaa si godhe fayyitee jirta na fakkaatti gisee haasawaa mirqaanii dubbadhu kan kalaas hin isan barbaadu ani kalaas duraanis akka kalee fi kaneettu sanjii waamaa si keessa dhagame inninis maallaqa himuu diduun isaa waatu jiraa jedhanii dubbadhu akka namaatitti as bahe hayi. irraa hafee dhagaa akkamittiin dubbaddaree hanaanala. Eti amma waa takkaaf isaa waan isa homattuuf barbaada takka jaalala isa wanni hundi isa keessaa bee jira jechuudha inni. Eeqa. Eenaa keessaa bee jira. Hordoftoota kiyyaa kanaafuu inshaallah qulqullooytee jirtittiin beekaan amma na bira kana jettee booda waan biraa jechuunis hin dandeessu anaa jiru dandeessu dhalaan laakiin hin amanamu. Innummaan kunuu wallee telefoona warra harkatu ani mudhiisi telefoona maallaqa anaatutu kiyyaamii qabee maallaqni kiyyaabbee ati bakka maallaqaa tana haasawaan oolin bakka maallaqaan dubbatin naan jechaa ooluu isaa tanaa keessaa waatu jira isilleen akkana mataa buufteeti wanneetti anammoo waaniin harkaa waan kana hunda niin haqaamini naqakkumaan laffee asiin geettiin xumuradha yaada kiyya duniyammoo ilmaan sii keessatti deebitee ilmaan siidhaa nagayaan gurguddifachuudha qabdi sababa kana godhatteetii miti ani abaddan osoo nan jiru obboleettiin jaarsa keenya heerumtuu duniyaa ilmaan kee keessatti deebi'insi hin jaa anaa jira inshaallah waa hundaafu deebi ilmaan kee keessatti ilmaan kee guddifadhuun sin jaa abbaa mana keetis tasgabbeeffadhu wajjin jiraadhu sossobadhu wajjin bultii teessan oofadhaan isin hin jaa kanaafuu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.